Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baliwwan kiyya qaalii bakka isin jirtanitti isin geessu ergaan koo ani gaabboleessa keessan isa isin beektan nama laa ilaaha illallah jedhe hunda keessaniin gadidha. Ani wallaalaadha. Yaada tokkoon kaasa. Yaada koo kan sirriitti na dhaggeeffadha. Ajandaa iddoo kana social media irra deemu sanarraan yaada tokkoon qaba. Yoo yaanni koo kun waan Rabbi jaallatu ta'e Rabbumatu khayrii na gaxxame. Waan Quraanaaf hadiisa gaxxamu yoo ta'e وانا ديتا قرانا ولي قالوا يوتي ربما خيري نقطم الحمد لله يوغرو وان قرانا فديس اول ابوتي انا في نفسياك يراغافه تما بالله عليكم انا متصدف فدا كيكا كيساني سوان بربادنيس اوبوليتين كينيا كوني اوبوليتين كينيا كريستانا كون اسرتي ينغرتو سوره لمن سنيكا توكو كانا سوره كان قفا الالتني مرتسو دندسو suuraa kana ilaaltanii murteessuu dandeessu mee qalbiitiin xiinxala waan inni amma kaasu kana kun fakkeenyaa fi quraanaa jechuudha quraana isheen mazmuurii isaanii tiite akkas goote jechuudha boleettiin kee deebitee akkasitti qabatte akkasitti ituu quraana kana jechuudha quraanaan akkasitti wanni jechuu hin danda'u mee fakkeenyaaf jechuudha quraanaani wangeelillee na baran jira سيكوني وانجيلا كان أكس دربتشو ندندو أمانتينا ما دوانتي كبجابو فينا كبامانتينا ما جتشو أجي فدا كوني فكينيا في وانين وارتي قلبي سودا كان فكينيا في يون أكس غودي كون كتاب أمانتينتي سنيف قالي كتابني أمانتي كميو كبجاف ألفينا كبا فكينيا في نمني توك يرونا ما توكو دبسو maaliif ofitti hammatee dubbisa jaalala akkatti jaalala ibsatu dhabeeti warri waan kana hammeenya qofatti fahamtan maaliif yeroo isheen quraana akkasitti qabattu akkasitti yeroo isheen qabattu maaliif jaalalatti hiikkachuu dadhabdan intalli kunoo nama kamiidha maaltu irraa dubbifaman tala kanarraa maadha waan isin irraa dubbistan namuma jibbaa islaamummaaf waan kana godhu fakkaatti moo nama wallaalaan kana godhu fakkaatti moo nama kabaja amantii kanaaf kana godhu fakkaatti moo nama jaalala kan amantii kanaaf kana godhu fakkaatti waan kanatti xiinxaltaniittu ilaaltaniittu waan kanatti ilaaltaniittu obboleewwan kiyya qaalii quraana kanan kukkutte miti akkasitti fuutee akkasitti darbatte miti maadha maaliif khayriitti hin fahamnu akkasitti namni gama islaamummaatti hin dhufa sheekoleenu maaliif waan kanarraatii hin dubbattan obboleettiin keenya kun dubartoonni yeroo baay'ee yeroo biyyaa ba'an hedduu namoota kan mana namaafaa haati isaanii rakkattee rakkinaan mana namaatu dalagduu intalli illee itti darbitee mana namaa dalagduu mana barnootaa illee tuun seeniin wangeelaa fi quraana illee yoo bifaan adda baasti ta'e malee kan keessa isaa bantee dubbisuu hin dandeenye meeqa jira maaliif akkasitti hin hubannu negatiivii qofatti maaliif hubanna islaamummaan amantii akkasiidha waan jechuun garuma negatiiviitti nu fahamsiisa amantaan islaamummaa sheekoleeno mee maal jettu mee waan kanarra mee kunoo suuraa kana lamaan ilaalaa kunoo la suuraa kana lamaan ilaalaati mee ija qalbiitiin ilaalaa diinii keessan jaallachuu maasha Allah rabbi sinirraati haa jaallatu diinii islaamaa lubbuu ofii ol jaallachuun waan jirudha kan islaamummaatu nu ajaja rasuula rabbii lubbuu ofii ol jaallachuu rabbitu nu ajaja quraana kanaaf fiidaa ta'uun barsiisa nabi Muhammad salawaatu rabbii wa salaamu alayhi intalli kun garuu quraana kana jibbiteeti maaliif jedha fakkeenyaaf isheen akka isheen fudhattetti yoona kana amantii sanan jaallattiyyuu ani amantii kanaafis amantii koofis kabajan qaba kan keessaniifis kabajan qabaa ta'uu danda'a maaliif akkasitti nuban namoonni yaada koo kana garan taanetti fahamtan hubattan hin jirtu garamitti fakkeenya sinii kaasa ati beekumsaan isaan kana caalteeti kan itti akkas yes beekumsaan isaan gadidha
hunda isaaniitiin gadi ani wallaalaadha nama waa tokko beeku miti namni laa ilaaha illallah muhammadur rasulullah jedhe hunduu na caala namni laa ilaaha illallah muhammadur rasulullah in jedhiin amma yoonaatti lafa kanarra jiru innu tareeti gaafa dhufee islaamummaa fudhate jecha laa ilaaha illallah muhammadur rasulullah gaafa jedhe na caala maaliif sadarkaa imaanaa kan beeku rabbi ana waan isin ana caaltanitti ilaala malee akka waan sadarkaa keessanitti hin qixxaadhuutti ilaalu isinii galee kanaaf ila mee ulamaa'iin maaf callistan ilaaltu waan kana maaliif waan kun akkas hidhattanii addan baasan keessumaa shahadaatiin warri garee shahadaa shahadaa group waa'ee kanaa maaliif irraan dubbattan akkasitti gama islaamummaatti waamicha islaamummaaf hin tolaa kun hin ta'a bilaa alaykum anaan hin beeku akka wallaala Ahmad Hussein Ibrahimitti this is wrong tarrii mitanaaf isiniif sirrii ta'uu danda'a ana akkasittiin arge suuraa kana lamaani kan inni irraa arge viidiyicha ilaalee rondasaa wasalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh እሺ ሰላም ለእናንተ ይሁን። ትላንትና አንድ እህታችን ቁርአን ይዛ መዝሙር ሰርታለች እና የድርጊቷ ትክክል አይደለም ብዬ በሰራሁት ቪዲዮ ላይ አንዳንድ ሙስሊም ወገኖቻችን የሆነ ኔጌቲቭ የሆነ ኮሜንት ስለሰጣችሁኝ ነውና አብዛኛዎቻችሁ ትገደል እንደዚህ ትሆን ምናምን እያላችሁ ነውና እስኪ እነዚህን እህቶቻችሁን ምን እናደርጋቸው? መጽሐፍ ቅዱስ እያቃጠሉ ያሉት የኛን ሃይማኖት እያንቋሸሹ ያሉትን ምን እናደርጋቸው? እስኪ ቪዲዮውን እንየው እስኪ Kino laalladha warra phente kotta kiristaanonni laalladha jechuudha. Kotta laalladha macaafa keessanii okay. Quraana maaf gubdasin. Nabii keenya sallallahu alaihi wasallam maaliif arrabsitasin. Kana kino kanatu siniif deebi'ee jechuudha. Kanaaf dura kan keessan akka siniif kabajamu yoo fiitan amantaa islaamaa hin tuqina. Quraana keessa darbitanii quraana gubdan. كلام ربي جيجو قرآن رب الراقة دي بولي خولوتا إلما نما أكا خيساني بريستون تاني أركانا ما بريستون تاني رب الراقة دي في قرآن دي سنكو دان جيجو كان أفكان كيساني قوة جيجا كان ميغا فاقيسانا لالا نمني ربي تماني أبا فيدجا يا كريستنان أيمانو تكتاي نبركون يا سولج ياملك يا وندلج يتغرزة ሰው ነበር ያመለኩ የነበርኩት ኦኬ እንግዲህ ቪዲዮ እንዳያችሁት ነው በጣም በቃ እንደዚህ መጽሐፍ ቅዱስን እንደዚህ እየገነጣጠሉ እያቃጠሉ ነው እህታችን ደግሞ ሰው አምላኪ ናቸው ምናምን እያለችን እየተሳደቡ ነው እንግዲህ እነዚህ እህቶቻችሁን ምን እናደርጋቸው አድራሻቸውን ፈልገን እነሱን እንትን እናስገድላቸው ወይ ቅጣት እናሳጣቸው ነበር ለዛ ነው መጽሐፍ ቅዱሳችን ወደ ሮሜ ሰዎች ምዕራፍ 12 ከቁጥር 9 ጀምሮ እንደዚህ ይላል ፍቅራችሁ ያለ ግብዝነት ይሁን ክፉውን ነገር ተጸየፉት ከበጎ ነገር ጋር ተባበሩ ወንድማማቾች መዋደድ እርስ በራሳችሁ ተዋደዱ እርስ በራሳችሁም ተከባበሩ ይላል እንደገናም ወደታች ወረድ ብሎ ከቁጥር 14 ላይ እንደዚህ ይላል የሚያሳድዳችሁን መርቁ እንጂ አትርገሙ ይላል ኦኬ እኔ የተጠራውበት አጠራር ፍቅር ነው እንጂ ክፋትን አይደለም ክፋትን ለማድረግ አልተፈጠርኩም እኔ አልተጠራውም እኔ ክፋትን ለማድረግ አልተጠራውም ኦኬ ሙስሊም ወገኖቻችን አንዳንዶቻችሁ ተሳስታችኋል ኦኬ እኔም እህታችን ተሳስታለች ነው እንጂ ያልኩት እንደዚህ ትገደል እንደዚህ ትሁን እና ማለት ምን አመጣው እናም እንደዚህ ለማለት ነው አመሰግናለሁ